harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa gahu jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kaan isinitti mu'ana Muhaa Oromooti. Amma dhuma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuu sin dagatinaadha. Waboon zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa Ona Goorodoolaa keessatti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Bahaa Cibraan Odaa Doolaa humni furgaatuun urjii lolaa tarkaanfii ilaaleessaa fi rifachiisaa humna gooleessituu Abiyyi Ahmad irratti guyyaa har'aan tanaa fudhateen reeffaa fi madoo ammoo gurrachiisee baqachiisuus himee jira. Lola jabaa guyyaa har'aan tanaa Gujii Bahaa Aanaa Goorodoolaa keessatti ammoo gaggeeffameen Waboon haleellaa itti marsee fudhateen humna dirmannaadhaaf yaatu paatroolii 4 meeshaa gurguddoodhaan ammoo kan yaatu Waboon dishqaa fi bireeniidhaan rasaasatti roobsuudhaan hedduu ammoo yoo ajjeesu hedduu isaanii madeessuun baqachiisuus himee jira. Aanuma Goorodoolaa naannoo Gooroo Daraaraa awwaala Badusoo bakka jaamtutti ammoo lola afuraffaa godhameen du'aa fi madoodhaan waraanni bilisummaa Oromoo humna Abiyyi Ahmad adabee jira. Lola jabaa guyyaa har'aan tanaa Waboo fi humna mootummaa gidduutti taasifamee reeffi ijoollee Minilik 17 ammoo magaalaa Harqalloo seenee jiraachuunis himamee jira. Tarkaanfiin waraana Impaayera Itoophiyaa irratti fudhatamu hanga sirnichaa ammoo kufuttis itti fufa jedhan ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo Waboodha. Kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Waboon Ona Aamboo keessatti tarkaanfii humna lalistoota Minilik irratti fudhatee jira. Jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Buttaan Jagamaa Badhaanii Aanaa Aamboo ganda Xulleetti ammoo waraana PP irratti tarkaanfii fudhatee jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon fageenya gabaabaa irra ta'e ammoo sochii waraana PP mana barumsaa Xullee keessa jirtu hordofaa kan ture ammoo kallattii sadiin kallattii bakkeen ilfaataa fi gama kaaniin Xulleen ammoo bobbaate kan kallattii bakkee fi ilfaataan dhufte ammoo miila konnaa baasii yoo dhiyeessitu kan kallattii Xulleen dhufte ammoo rasaasa jajjabeen machooftee reeffa 7 fi madoo 5 ammoo baadhachuudhaan mooraa Xulleettis deebitee jirti. Akkasuma ammoo qabeenya uummataa loon saamtee deemaa turtes gadhiisisuusaa ammoo jajjabeen Buttaan Jagamaa Badhaaniitis himee jira. Oduma wal fakkaatuun Aamboo ganda Qullittiitti waraana PP mooraa daandii baadiyyaa Qullittii jirtu ammoo bakka waardiyaa ofirraa baatee jirtutti Waboon ammoo 3 ajjeese hedduus madeessee jiraachuu himee jira. Jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo Buttaan Jagamaa Badhaanii kanaan duraas ammoo aanaa Aamboo gandoota Xullee Qullittii fi gama kaaniin diigitti sa'a wal fakkaataatti ammoo mooraa diinaa sadan irratti haleellaa raawwachuun injifannoo goonfachuusaa kanaan dura ammoo gabaasuun keenyas ni yaadatama. Waardiyaa fi wabiin uummata Oromoo jajjabeen waraana bilisummaa Oromoodhaan zoonii giddu galaatti tarkaanfii mooraa diinaa Ona Jaldoo irratti fudhachuun injifannoo goonfachuus himee jira. Leencichi lixa Shaggar Ona Jaldoo keessa ammoo socho'u magaalaa Shukutee seenuudhaan diinaas haleelee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni shiftaa PP magaalaa Shukutee keessa ammoo maadheeffatte uummata saamuudhaan dararaa turte sakatta'aa Waboof ammoo ganda Helaakee bakka addaa Shabootti ammoo kan bobbaate. Humni magaalaa eegu mooraa qubsuma isaanii kan ta'e ammoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Raggaasaa Bultoo fi magaalaa keessa ammoo otoo yaatu humni kumaandoo Waboodha magaalaa seenuudhaan hoteela Daawwitii Lammiitti ammoo Jaayyoo ajjeesu kanneen ergamtoo diinaa ta'an ammoo magaalaa gadhiisuudhaan yoo baqatan kanneen mana barumsaa qophaa'ina keessa ammoo turanis waan qaban cufa guutumatti ammoo achitti dhiisuudhaan mooraa gadhiisanii gama ganda badii jaamtutti waraana bilisummaa Oromoo boodheessanii jiru. Waboon lola kanaan walumattu ammoo namoota 8 battalatti ajjeesuu humna mootummaa Abiyyi irraa 5 ammoo madoon adabee lukkee diinaa 2 ammoo boojuudhaan injifannoo goonfatee jira. Waraanni sakattaadhaaf ammoo ganda baadiyyaatti bobbaate magaalaa seenu sodaattee reeffa walii shillee ammoo kaasuu akka dhiiste odeessi achiin ogees ni ifoomsa. Dacheen Oromiyaadha bakka awwaalcha diinaa taate jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo boon dhaadachaa jira. Waboon jabaachuudhaan torbee kana tarkaanfii ilaaleessaa humna mootummaa gubbatti fudhachaa jirus cimsee itti fufee jira. Jiddu galeessa Oromiyaa lixaa kibbaa fi gama kaanii imbaa Oromiyaatti yeroo wal fakkaataa ammoo humna mootummaa gubbatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaaleessaa fudhachaa kan jiru yommuu ta'u humnoonni
mootummaa Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman hedduun isaanii duubatti baqachaa jiraachuunis himamaa jira. Kunis ammoo muddamsuu jabduu uumuudhaan guutumatti waraanni bilisummaa Oromoo boon jiddu galeessa biyyattii to'achuuf akka deemuutu mul'achaa jira. Qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaa rafaa bulaa kan jirreef waraanni bilisummaa Oromoo boon guutumatti jiddu galeessa dhuunfachuuf deema. Humni keenya hatattamaan bobbaafamuu qaba jechuudhaan walgahii waajjira muummee ministeera Abiyyi Ahmaditti illee guyyaa har'aan tanaan gaggeeffatanii jiraachuun isaanii himamaa jira. Woboon jabaachuudhaan diina kokkee qabaa kan jiru yommuu ta'u, saba isaa Oromottis ammoo abdii guddaa sooree jira. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromootii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kan woboodha. Dacheen Oromiyaa kana booddee bakka awwaalcha diinaa taati jechuudhaanis dhaadachaa jiru. Humni shiftaan Abiyyi Ahmad bobbaasu kan gandoota baadiyyaatii fi kanaan dura magaalota adda addaatti uummata Oromoo qabeenya saamuun hedduu isaanii ammoo rakkisaa ture. Magaalotaa fi gandoota baadiyyaa hedduus gallakkisuudhaan duubattis baqachaa jiru. Woboonis ammoo isaan duukaa waan hafes hin fakkaatu. Bakkoota hedduu to'achuudhaan hidhannoo gurguddoodhaa fi gama kaaniin konkolaataa hedduus irraa buufatee ittumaan imalaa jira. Imalli woboon kanaan dura gochaa tures kan dhaabbatu miti jedhan ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaalle Marroonis woboon imala isaa yeroo ammaan tana gochaa yeroon gara jiddu galeessa Oromiyaa bakkoota hedduu dhuunfachuudhaan magaalota aanaatii fi gandoota baadiyyaa hedduus qabatee jira. Bilisiginnaan salphina guddaa keessatti kuftee kan jirtu yommuu ta'u ammoo salphina keessatti kuftee kana of dhoksuudhaaf jecha haleellaa gubbaatti gaggeessaa jirra. Shadee gama kaaniin opereeshinii cimaa gaggeessaa jirra jechuudhaan deeggartoota isaaniitii fi bakka bu'oota mana maree ummataatiin sobuudhaaf yaalaa jirti. Ta'us ammoo woboon ittuma mudduudhaan humna mootummaa Abiyyi Ahmad haleelee mogolees muraa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo if duuba deebisuu waan dadhabes ni fakkaata yeroo ammaan tanaati. Waraanni inni kanaan dura leenjisee fi kan Shimallis Abdiisaa leenjise poolisiin federaalaa makalaakiyaan otoo hin hafin milishaan dhiitee kufaan baay'inaan bobboosammoo tokkoon isaanii waraana bilisummaa Oromoo jajjabee if duubas deebisuu hin dandeenye. Dhiitee kufaa Oromiyaa dabalatee humni addaa Oromiyaatii fi gama kaaniin ammoo poolisiin federaalaa ribiidhaa fi hoggantoonni isaanii hedduunis harka waraana bilisummaa Oromoottis kufanii jiru. Woboon injifannoo gonfachuudhaan fuulduratti deemuu itti fufee abdii sabaa akka ta'ee fi saba isaa dukkanaamtuu kana keessaa baasuudhaan ifa bariitiin ammoo gahuudhaafis akka jiru waadaa galee jira. Gareen milishaa fannoo magaalaa Mooxaatti humnoota mootummaa itti dhukaasuun 4 ajjeesee jira. Naannoo Amaaraatti gareen milishaa fannoodha. Humnoota nageenya mootummaa naannicharratti irdeebiidhaan dhukaasa banuudhaan walitti bu'insis mudataa jira. Gareen kun guyyaa kaleessaa Goojjaan baha magaalaa Mooxaatti haleellaa raawwateen humnoota nageenya mootummaa 4 ajjeesuun isaanii ibsamee jira. Bulchiinsi magaalaa Mooxaa gareen hidhate konkolaataa waajjira humna ibsaa saamuudhaan poolisoota irraa immoo qawwee hiikkachuun humnoota mootummaa nageenya hawaasichaa immoo kabachiisuudhaaf ramadamanii hojii irra turan 4 ajjeesuu isaanii ibsee jira. Gareen Abiyyi Ahmad TPLF dura akka dhaabbatanii hidhachiise siyaasa Abiyyi Ahmad gaagama guddaa keessas galchee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa humna kana immoo hidhachiisu malee hiikkachiisuudhaaf fedhii akka hin qabnes ammoo Abiyyis bira gahee jira. Humni mootummaa federaalaa humna kana ammoo hiikkachiisuu akka qabu mootummaan federaalaa kanaan dura ammoo ajaja dabarsee kan ture. Kanneen akka Gaddoo Andargaachootii fi Aggaanyota Shaagir ammoo mootummaa duras dhaabbatanii kan turan. Ammallee humni kun diina uummata keenyarraa ittisa. Humni kun ammoo Itoophiyaa ittisuudhaaf kan qophaa'ee fi gama kaaniin uummata bakka bu'ee kan hidhate malee ammoo badii geessisus hin qabu jechuudhaan Gaddoo Andargaachootii fi Aggaanyoo yeroo ammaan tana mootummaa Abiyyi Ahmad dura dhaabbachuudhaan humni kun hiikkachuu akka hin qabnes mormaa jiru. Humni fannoo finxaaleeyyii Amaaraa kun ammoo kanaan duras naannoo Oromiyaa bakka adda addaatiin seenuudhaan namoota nagaa badii tokko malee Oromoota qulqulluu 100 kan lakkaa'aman rashananii ammoo kan fixan kanneen kumoota 100tti lakkaa'aman buqqaasuudhaan bosonattis galchanii qabeenya isaanii ibiddaan barbadeessanii hedduu saammatanii jiru. Dhiitee kufaan Oromiyaatii fi humni addaa Oromiyaadha. Humna kana ammoo deebisuu kan dadhabe humni kun akkuma ofiin fedhetti ammoo Oromiyaa bakka fedheen seenee namoota nagaa ajjeesuun qabeenya saamaa ture. Amma ammoo ofuma naannoo isaanii keessatti qabeenya wal saamuudhaan lubbus wal galaafachaa jiru. Dubbiin kun ammoo hammaachuu agarraan Abiyyi Ahmad humni kun haa hiikkatu ammoo kan
wajji warri Amaaraa gurrarraa cufachuudhaan dubbii Abiy Ahmedis fudhatamas dhabsiisanii jiru. Fannoon ammoo siyaasa Abiy Ahmed jalaa balleessuuf akka deemu Abiy sammuu arkuudhaan kan hubate humna kana ammoo akkamitti kachiisuu akka qabu ammallee irratti hojjechaa jiraachuutu himamaa jira.